Artiif waloon qabeensa baat ibsa jajaa olaanaa ABO. Artistoota weellistoonni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda olaanaa qaba. Artistooti Oromoo aadaa Oromoo guddisuu, sabboonummaa Oromummaa ol kaasuu, saba Oromoo bifa bashannansiisa ta'een barsiisanii qaruun hawaasa Oromoo onnachiisanii ijaaran danuu. Kanneen seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dhiigi isaaniitiin qabsoo itichanii ofii isaaniitiin akduun goobobaanii sabi isaaniitiif ibsataanii darban keessaa Haak Daadhii Galaan, Eebbisa Addunyaa, Hacaaluu Hundeessaa, Jireenya Ayyaanaa, Usmaayoo Muusaa, Yoosef Gammachuutiif kanneen biroo seenaan bara baraan isaan yaadata. Warri qabsoo bilisummaa sabaaf lubbuu isaanii qaalii kennanii darban artistoota Oromoo qofa odoo hin taane falmattoota haqaaf bilisummaa Oromooti. Hangafooti artistoota Oromoo Haak Artist Abdi Qophee, Laggasa Abdii, Noo Goobanaaf kanneen biroolleen uummata Oromoo damboobsuu keessatti ga'een isaan qaban guddaadha. Yeroo artistootaaf falmattooti bilisummaa nu biraa godaanan gaddi guddaan kan dhagaam ta'uu ajajaan olaanaan ABO ibsa. Haa ta'uuti artistooti hundhaloo bakki isaanii dhibbootaan lakkaa'aman waan horataniif egereen qabsoo artiif falmaan qabsoo bilisummaa Oromoo eegalam sadarkaa olaanaatti tarkaanfatee of duub hin deebin erga'ee jira. Qabsoon qeerroof qarreen finiinuu jiru WBO'n hoogganamee bakkisaa ga'uuf of dur tarkaanfachuu jiru kun hawwii artistootaa bakkaan ga'uun akka xumuramu ajajaan olaanaan ABO yaadachiisa. Artist Noo Goobanaa qabsoo Oromoo keessatti qabsaa'otaaf sagalee ta'uun isin waamta armeen nu qabsaa'onni iyyan tokkummaaf walleele kanneen biroo yoomiyyuu qalbiif onnee Oromoo keessaan ba'an qabeen Oromoo taannuuf gumaachee jira. Tokkummaan Oromoo murteessa ta'uu hubachuun dhaloota aaraaf dhaamsa jaba dabarsee akka Oromoon hundi ofiif fudhatee walirraa dhaale tokkummaa isaa jabeeffadhaaman. Boqochuu artist Noo Mohaammed Goobanaan wal qabatee gaddinu dhagaam olaanaa ta'uu ibsa. Qabsaa'ota maatii hiriyyaaf uummata Oromoo maraaf jajjabin hawwin. Lubbuun isaas jannataatti haaqananiitu. Artistooti aaranis daandii haqaa irra dhaabbattanii artii hangafoota irraa dhaaltan sadarkaa ittaanuutti tarkaanfachiistaniif qabsoo sab keessaniif gumaachaa jirtan daran jabeessitan ajajaan olaanaan ABO hubachiisa. Artiif waloon qabeen sabaa waan ta'eef injifannoon uummata Oromoof. Ajajaa olaanaa ABO Amajjii 20 2022